Itoophiyaan qormaatilee keessaaf alaa hedduu injifachaa birmadummaa fi tokkummaa ishee eeggachuun har'a ga'uu kan dandeesse tokkummaa sabootaa fi sablammoota bu'uura cimaa irratti ijaarameen akkasumas hariiroo jabaa jidduu isaanii jiruu fi wareegama biyya isaaniif jecha gamtaan kafalaa turaniinidha. Saboonni fi sablammoonni Itoophiyaa afaan, aadaa, duudhaa, amantaa fi eenyummaa garaagaraa qabaatanis hariiroon obbolummaa fi waliin jireenyaa jaalalli biyya isaaniif qabanii fi wareegamni biyya isaaniif jecha kafalaa turan garaagarummaa kanaan kan daanga'e miti. Inumaayyuu garaagarummaa kana madda miidhaginaa fi cimina taasifachuun weerartoota birmadummaa Itoophiyaa sarbuuf ergamaa turan hunda irree tokkummaan ofirraa qolachuun ashaaraa gootummaa yeroon hin jijjiirre dhaloota dhaalchisanii jiru. Ashaaraan gootummaa abbootii keenyaan bu'urame kunis dhaloota har'aaf madda sabboonummaa ta'uun tajaajilaa kan jiru tokkummaan bu'uuraa injifannoo ta'us kan mirkaneessedha. Tokkummaa fi obbolummaan sabootaa fi sablammootaa kun sirnoota kaleessaa hariiroo fi obbolummaa sabootaa fi osoo hin taane dantaa murnaa fi fedhii aangoo isaaniif dhiphataniin qoramaa kan ture yoo ta'u, har'a ammoo finxaaleyyii fedhii walitti bu'iinsa jeequmsa nageenyaa fi tasgabbii dhabuu biyyaa irraa bu'aa argachuuf hojjetaniin qormaata keessummeessaa jira. Ta'us bu'uurri obbolummaan sabdaneessa Itoophiyaan irratti ijaaramte rakkoowwan garaagaraan kan qoramu ta'us qormaatilee kana injifachuun biyya badhaatee fi kabajamte akka ijaarru shakkiin hin jiru. Biyyi keenya Itoophiyaan biyya rakkoowwanii fi qormaatilee hedduu keessa dabartee as geesse ta'uun ishee akka biyyaatti dhimmoota tokko tokko irratti waliigalteen osoo hin uumamin akka ture taasiseera. Finxaalayyiin dhimmoota akka biyyaatti waliigalteen irratti hin uumamne kanneen fayyadamuun sabaa fi saba, amantaaf amantaa naannolee ollaa walii ta'an gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf dhagaan isaan hin garagalchine hin jiru. Yeroo ammaa mootummaan bu'uura ida'amuutiin waldhabdeewwan seenaaf siyaasaa turan hunda dhiifama marii araaraan furuun waliigaltee biyyaalessaa uumuuf komishinii araara biyyaalessaa hundeessuun hojii guddaa hojjetaa jira. Gama biraan biyya keenyatti obbolummaan sabdaneessa federaalizimii sabdaneessaan utubame cimsuun sirna dimokiraasii ijaaru, mirga ofiin of bulchuu sabootaa fi sablammoota bu'uura seeraan dhugoomsuun madaala eenyummaa sabummaa fi biyyaalessaa eeguun tokkummaa biyyaa cimsuu, badhaadhina dinagdee mirkaneessuun fayyadamummaa dinagdee lammiilee haqa qabeessa dhugoomsuuf dhaabbilee ciccimoo ijaaruun biyya hundaaf mijatte uumuuf hojjetaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas naannoon keenya naannoo nagaaf tasgabbiin keessatti mirkanaa'e, obbolummaa fi waliin jireenyi sabootaa keessatti dagaage, naannolee ollaa waliin hariiroo gaariin uumame, olaantummaan seeraa keessatti kabajame, ilaalchiif gochi finxaaleyyii bakka dhabe taasisuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Haa ta'u malee finxaalayyiin sabaa fi amantaa jala dhokachuun bu'aa sabaa fi amantaa kamiyyuu akkasumas dantaa biyyaa giddugaleessa hin godhanne argachuu keessaa fi alaan qindaa'anii hojjetan kunneen kaayyoo isaanii isa dhumaa sirnaaf biyya diiguu galmaan gaachuuf sabaa fi saba, amantaaf amantaa walitti buusuuf hoggansa jidduutti wal shakkii uumuu fi addaan qoqqooduun mootummaa dadhabsiisuuf olola sobaa, duula jibbiinsaa fi maqaballeessii facaasuu hojii isaanii guyyaa guyyaa taasifatanii hojjetu. Uummanni Oromoos akkuma kaleessaa saboota sablammootaa fi uummattoota obbolaa waliin ta'uun birmadummaa fi tokkummaa Itoophiyaa irree gamtoomen tiksaa Itoophiyaan injifannoo goonfachaa akka itti fuftu taasisaa ture. Har'a sabaa fi sablammoota waliin obbolummaa isaa caalmatti cimsachuu fi federaalizimii sabdaneessaa jabeessuun injifannoo qabsoo fi wareegamaan goonfate tikfataa ilaalchaaf gocha finxaalessummaa dhabamsiisuun biyya badhaadhina hunda galeessaa mirkeessitee uumuuf gumaacha taasisaa turee fi jiru cimsee itti fufuu qaba. Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa caamsaa 2015 Finfinnee.